Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessan jirtu jajjabaattu isin jecha har'ammoo waan baay'ee bareeda kan ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee kan jira. Hanga dhumaatti na waliin hordofaa isin jira. Innis maal yoo jettani namoonni baay'ee keessan warroonni YouTube fayyadamtanu eenyu akka subscribe isiniif godhee kee eenyu akka isinirraa kaasee beekuu dhiisuun keessa waan maluuf har'ammoo akka isin beektan isin godha jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaa akkaataa isin itti ilaaltan eenyu akka isinirraa kaasee fi eenyu akka isin godhe isiniif godhe akka ilaaltan bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Na hordofaa. Duraan durse Google Chrome keessa ni seentanii Google Chrome keessa akkatti ni tuttu jechuudha. Google Chrome kunoo xiyya ganjallee kan manuma bira jira. Isaanii tuttu gadi akkatti argatuttanii booda as mallattoo ida'uu jirtu sanarratti illee ni tuttu. Akkatti waggaa isinii dhufee gubbaa kanatti www.youtube studio jettanii barreessitu. YouTube studio jettanii barreessitu. Studio akkatti barreessitu jechuudha. Hayyee amma akkatti dhufaa jechuudha. Waggaa isin barreessan guddisee isin agarsiisa. Kuno xiyya awwalaarra Hitips Studio YouTube kan jedhu ganjaleet YouTube Studio kan jedhu jira. Isarratti qubaan ni cuqaastu jechuudha gadi. Hayyee amma erga akkas cuqaastanii booda haala kanaa isii dhufa jechuudha. Ilaalaa jirtu dheesan abdadha inshaallah. Haala kanaa jechuudha. Kuno as gara gadii kana dhumarratti jechuudha. Guddisee isin agarsiisee iskiriintii naftaa jira. Si'ool kan jedhu jira. Si'ool kan jettu kanarratti jechuudha. Ni agartu dheeran abdadha inshaallah. Si'ool kan jettu xiyya gadii kanarraa isheerra ni cuqaastu. Tuqaan qubaan isheerra ni tuqaastu. Si'ool kan jetturra waggaa akkatti cuqaastan isiniif fida jechuudha. Sana booda hanga waggaa qaba. Sana booda gubbaarraa asirra jechuudha xiyya nama 7 as isinirraa kaasee fi bultii 28 as isinirraa kaase akkasumas kan ji'a 3 kan bultii 90 isinirraa kaase ilaaluu barbaadan asirratti qayyartu jechuudha. Fakkeenyaaf kan bultii ji'a 3 baatii 3 isinii godheetan jira. Akkatti fidaa jechuudha isinii fidaa. Bukkee kanaan immoo akkatti qayyartu isinii fida. Warra narraa kaasee deebisee irraa kaasee waan ta'eef hundinuu jarri kun warra naaf godhanii jennu jechuudha. Tumaan kan torban tokko asitti isinirraa kaasee yoo ilaaluu barbaadan immoo last 7 days kan jedhu jira. Isarra ni cuqaastu jechuudha. Akkatti jechuudha. Hayyee haala kanaan eenyu isinirraa akka kaase ilaaltanii isinillee deebiftanii irraa kaafachuu dandeessu isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma barnoota irraa argattu dheeran abdadhaa. Inshaallah nagaan naaf tura.